keessa gadi fageenyaan beektanii naannoo Ashawaa Meedaa lafa jedhamu waldaa Paaster Mokonnoonfaa yookaan ergamaa Garbooleefaa konfereensii qabu isaan biran ta'aa jira ture ganama. Ergasii immoo waldaa naannoo kellaa jiru irratti leenjii tajaajiltootaan kennaa ture. Amma sa'aatii 11:10 durutti 11:10 kaasee immoo waldaa keenyatti barumsa yeroo hundumaa dhaabbata dafinoo galgala. Sa'a 11 kaasee amma sa'aatii 10:01 barsiisuu jira. Achiin ture waan ta'eef nan dadhabe ishee irraa na of galchii torbeen itti fufa jennaan lakkii nagaa gaafadhaa baa waan naan jedheefi yaaddeera. Kanaaf har'a sagalee waaqayyoo gabaabaadhumatti yeroo gabaabaa sagalee waaqayyoo isiniif nan hira. Yeroo biraadhaa guyyaa kamisaarra sanbata duraarra jechuun kun wiikeendii irra tun taane isa guyyaa biraa jiru sana wiikeendii irra tun taane isa deddeebi'ee isin arguu kuutu gaarii ta'a. Har'a yoon sagalee waaqayyoo gabaabaa isinii dubbisee isinitti dubbadhee gammachuudhaan fudhadhaa malee natti hin gaddinaa. Baay'ee dadhabeen jira. Jaalalli keessaniif jaalalli gooftaa waan na dirqisiiseef garuu dhiyaadheera. Ameen. Ulfaadhaa Paaster. Yeroo darbee akka waliin jalqabne sagalee yeroo darbee waliin jalqabne sanarra sitti fufee walii wajjin ilaalla. Waa'ee simboodha. Kana mana waa'ee simboo kana har'a obboleessi tokko naa bilbilee galgala kan akkati dhiyaattu argeera nan dhufaa naan jedhee darfan darbee yeroo darbee hirmaadheen ture utuun hirmaachaa jiru gidduutti hin ba'e waa'ee simboo sana gaafa dubbatamu nan kadhadhee nama 3-4 biraa dhuga baateen qaba har'aa nama 3-4tu dhugaa naa ba'ee waaqayyoo simboo kaleessa deeggardan qabne tos irra jira maa inni naan jedhanii jedhanii simboo kana jedhu bifa duwwaa miti bifa keenya duwwaa irratti isa ta'utu hin taane jireenya keenya irratti simboon hin ta'a hojii keenya irratti simboon hin ta'a hawaasummaa keenya keessatti hin ta'a waltajjii keenya irratti simboon hin ta'a dhugaadhuman immoo isinitti dubbadha waaqayyo jireenya keessa irratti simboon godha. Ameen. Kanaaf Ruut boqonnaa 2 an dubbise yeroo darbee ammarree nan dubbisa Ruut boqonnaa 2 1 kaasee kutaa muraasa nan dubbisa. Naa'om lammii abbaa manaa isheetii kan ta'e aantii tokko qabdi turte. Inni qomoo Emilik keessaa nama guddaaf dhabaa ture. Maqaan isaas Boo'eez jedhama. Gaaf tokko Ruut isheen biyya Mo'aabii Nu'aaminiidhaan ka'een lafa maasiin jiru dhaqee abbaa faaraanaaf tolle biraa qarmii bu'adha jettee amaatiin ishee dhaqin talaqoo jetteeni Ruut kanarratti baatee gara maasii tokko dhaqxee warra midhaan haaman biraa qarmii bu'attee akkuma ayyaana isheetii immoo maasiin sun hirmaata Boo'eez isa qomoo Emilik sana ta'ee argame. Kana gidduutti Boo'eez Beetleemee dhufee warra midhaan haamaniini waaqayyo sinaa'ee biraa jiraatu jedhee nagaa isaaniif dhiyeesse. Isaan waaqayyo si eebbisu jedhaniini Boo'eez immoo intalli kun kan eenyuuti jedhe. Naa'onsaa isa warra midhaan haaman kanarratti aboon kennameef hin gaafate. Naa'ichi inni warra midhaan haaman sanarratti aboon kennameef deebise. Isheen intala ishee Naa'omii wajjin biyya Mo'aabii dhufte. Isheen adaraa qarmiiwwan bu'adhaa warra midhaan haaman booddeedhaanis bissi gidduudhaan funaannadha jettee kadhattee isa dhuftes ganamaa jalqabdee amma ammaatutu gadi hin taa'in reefuu xinnoo ishee haara galfatti jedhee Boo'eez yommuu Ruutiin mina dhaggeeffadhu intala qarmii bu'achuudhaaf gara maasii biraa hin dhaquun sin barbaachisu asuma hin adeemin dubartoota maasii koo keessa hojjetan biraas hin hafin maasii isaan keessaa midhaan haaman ijaan qabii isaan duukaa dhaqee hojjetoonni akkas hin tuqnee fi kunuunsiif an abboomeera yommuu dheebottus gara qodaa bishaanichaa dhaqee isa hojjetoonni waraaban dhugi jedhee Ruut kanarratti lafa geessee hoommaatee Boo'eeziin attamitti akkas faara anaaf tolte ana ishee ormaas akka firaatti na ilaalte jettee Boo'eez immoo deebisee Ruutiini erga abbaan manaa kee du'e wanta ati amaatii keetiif goote hundinuu tokko tokkoon anatti himameera. Akkamittiin abbaa kee faadha kee biyya itti dhalatte dhiiftee gara saba durii hin beekne akkati dhuftes dhaga'eera. Gochaa keetiif waaqayyo waan gaarii siif deebisu gatiin kee waaqayyo gooftaa Israa'el isa ati bobaasaa jalatti kooluu galte biraa waan gaariin siif ta'u jedhe. Isheen yommus ati
faara anaaf tolteetta gooftaa kun anillee hojjettoota kee keessaa hamma ishee tokkoyyuu hin ga'u ati garuu na jajjabeessite waan hojjettoo kee garaa ciibsu dubbatteetta jettee jedha. Gooftaan ulfinaan ajajamu. Ameen. Amma kan walii wajjin ilaallu yeroo darbe isiniin jedhee nama waaqayyoo faara itti tolee isa jedhamuuni akka walii wajjin ilaallu isinitti dubbadhee ture. Nama waaqayyoo faara itti tole yookaas nama waaqayyoo biratti ayyaana argate. Nama waaqayyoo biratti ayyaana argate. Nama waaqayyoo biratti ayyaana argate. Kanaaf amma wanta gosa jabeesseen isinitti dubbadhaa. Guyyaa kanaan booddee waaqayyoo biratti ayyaana hin argattu. Waaqayyoo ayyaana itti ilaata. Ameen. Namni waan kaleessa dheengadda argitanii hin beekne hamma namni sirraa jeffatutti waaqayyoo wantoota ajaa'ibaa jireenya keessan keessatti akka hojjetu ani shakkiin qabu kana waaqarraa dhageen isinitti dubbachaa jira. Waaqayyoo inni afaan kee wajjin hojjeta jedhe simboo garaa keetti neenne sirra kaa'a. Ameen. Ameen. Waan simboodha akka yeroo darbe kaaseera. Simboo jechuun maal jechuudhaan jedhee jaallatamuudhaan jedhee namni tokko gaafa simboo argatu hin jaallataman jedhee hin simataman jedhee hin barbaadaman jedhee iddoo argatan jedhee isinii kaaseera. Kanaatiif har'a gooftaatti kan jaallatamtu obboloota koo amma sagalee kana booddee yeroon kun yeroo jaallatamuu ta'a, yeroon kun yeroo barbaadamuu ta'a, yeroon kun yeroo simatamuu ta'a, yeroon kun yeroo dhaga'amuu ta'a, yeroon kun yeroo iddoo argachuu ta'a. Waaqayyo gooftaan inni sagalee isaa kana fidee kana jireenya keessan irratti akka inni godhuu jala mureen isinitti himaa kun immoo isin irratti hin ta'a. Ameen. Simboon kun eessaa dhufaa jedheen dubbadhe yeroo darbe simboon eessaa dhufaa simboo eessaa argannaa simboon akkamittiin nu dhufaa jedhee gaafa jedhu simboon gabaadhaan hin argamu. Magaalaa gurguddaa biyyoota guddatan keessaa simboon akka hin argamne dubbadheera. Simboo kan namaa kennu waaqayyoodha. Simboo waaqayyootu namaa kenna. Inni simboo namaa kennu inni Nohiif simboo kenne, inni Ruutiif simboo kenne, inni Abrahaamiif simboo kenne, inni Asteriif simboo kenne, inni namoota garboota isaa kanaan dura darbaniif simboo kenne suni har'a simboo isiniif laatu. Ameen. Dhugumaan isiniin jedhaan waaqayyo sagalee kana waa malee gara keessanitti hin finne. Kanaaf simboon jireenya keessan akka argatu ani gaaffii tokko illee hin qabu. Ameen. Simboon eessaa dhufaa waaqa biraa dhufan isiniin jedhee waaqayyootu jaallate namaa laatan jedhee inni lammaffaa immoo waaqayyoon kadhachuudhaan immoo argaman isiniin jedhe. Waaqayyoon kadhachuudhaan argama. Waaqayyoon kadhachuudhaan argama. Waaqayyoon hin kadhattaa. Waaqayyoon akka jedha Yaaqoob akka jedha boqonnaa tokko irratti namni ogummaan isatti irra ta'e isa utuu wal hin caalchisiin nama hundumaaf guutee kennuu danda'u abbaa ifaa kadhatu jedha. Warri kadhachaa jirtan ammumayyuu isin irratti jalqabeera. Ameen. Namoota muraasa keessan nan arga. Namoota muraasa keessanii asumaan karaa onlaayinii kana zuumii kanaan isin argaa jira. Simboon addaa tokko akka isin irratti argamaa jirutu natti dhaga'ama. Waan bareedaa jireenya keessan rakkaa fuula keessan ibseera. Akkasumas obboleessi koo caalaan dubbachaa ture gara waaqayyoo ilaalaa fuulli keessan ifuu deebitanii qaanii lafanii ilaaltanii fuula keessantu ifaa jira. Maalirraa kan ka'e waaqayyootu fuula keessan ibsa. Simboo isaa kanaan jedheetan dubbadhaa. Innaa kanaaf egaa simboo kana waaqayyo maaliif nuu laatan jedhee torbanarraa dubbadheera. Waaqayyo simboo kana maaliif nuu laatan jedhee torbanarraa tokkoffaa dhaloota karaa keenya oolchuudhaaf hin jedhe. Waa'ee Nohii dubbadheera. Seera uumaa boqonnaa ja'a lakkoofsa 8 gubbaa irratti Nohii waaqayyoon duratti simboo argate. Waaqayyo kanaafis immoo maal isa godhan isiniin jedhee sabe maal jedheeni dhaloota ittiin oolchachuudhaaf jedhee Nohii doonii hojjete. Doonii sana immoo nama hundumaa baneen jedhee waaqayyo gaafa simboo nurra kaa'u namoota baay'eef yaadeeti. Waaqayyo simboo amma sirra kaa'utu jira. Simboo sirra kaa'u kanarraa wanti gurguddaan harka keetti galu jira. Qabeenyi guddaan harka keetti galu jira. Jireenyi guddaan harka keetti galu jira. Irraa afaa dhalootaaf kan si godhu jira. Gaafa sana beekuun kan sirra jiraatu wanti harka koo irratti gale kun wanti na qaqqabe kun kan koo duwwaadha jechuu yoo dhiifte akka Nohii nama hundumaatiin balbala banee itti ol galche qabeenya kee kana eebba waaqayyoo si eebbisu kan ogummaa waaqayyoo si kennu waan waaqayyoo si kennu kanatti balbala bantee yoo itti ol galchitu ta'e waaqayyoo waan ati qabuu hin dandeenye si laata. Ameen. Luqaan boqonnaa 5 irratti Pheexroosi gaafa qurxummii danuu sana qabate Simoon Pheexroosi yaadattu baay'een keessanii edel kan guutuu iyyuu itti dadhabnee homaa hin qabne gaafa na jedhee gooftaan maaltiin jedheeni gara tuujjubaatti dansiqiitii darbuu qabadhu jedhee hin qabe lakkoofsa hin qabu qurxummiin gaafa sana qabe. Kanaatiif gaafa harkiseedhu baasuu gaafa dadhabeedhu hiriyoottan isaa waame eenyufaa warra bidiruu biraa keessaa hojjetan bidiruu biraa hojjetanii hiriyoota isaa biraa
warri gara biraan immoo ilmaan Zabdiyoos Yaaqoobii fi Yohaannisiin harkaan hawwate maal jedhe kottaa wanti harka koo gale qabeenyi waaqayyoo gara kootti fide ana duwwaa miti biyyaa buungaa kottaa nu qaqqaba kottaa jedhee gara isaatti waame yoo itti waamtate waaqayyoo qabeenya guddaa harka keetti galchaan jedhe. Amen. Yoo itti waamte kanan jechaa yoo itti waamtate ofii duwwaadhaaf hin taatu ofittoo yoo hin taatu nyaattuu qofaa yoo hin taatu akkan torbeessinii kaasee sanyii facaasuu barbaada waaqayyo harka keetti kennaa kanaaf kana godhan isin jedhe. Inni lammaffaan simboo maaliif nuu kenna waaqayyoon nan jedhu warra du'itti murtaa'e du'a akka oolchinuuf warra du'itti murtaa'e akka du'a oolchinuuf macaafa Asteer boqonnaa 4 gaafa laaltanii akkuma kana boqonnaa 5 gaafa laaltanii saba warra Yihuudaa irratti du'amtu murtaa'e baay'ee iddoo sana keessa liitu kanammoo kan godhu Eeyuudha hamaantu kana godhe yeroo kana keessatti Mardikyoosii fi Asteer yeroo dheeraa akka ta'an walii wajjin haasa'anidha kan nu arginu yeroo dheeraa walii wajjin haasa'an Asteerii fi eenyu Mardikyoos maal jedhanii walii wajjin haasa'anii ilaa akka jedhe ergii akka jedhe Mardikyoos ilaa hamaan nu balleessuuf jedha ana duwwaa ajjeesa mami Yihuudaa guutummaan balleessa jedhe yoo ati cal jette Yihuudoota kan oolchu waaqayyoo Yihuudooti kan gargaaru karaa biraayyuu dhufaa garuu ati manna abbaa kee baddu ergee booddee walii wajjin haasa'anii kana gara kamitti deebisan beektu gara kadhachuu gara waaqayyootti himuu gara waaqayyoo wajjin haasa'uu gara waaqayyoo wajjin falasa waaqarraa falasaa barbaadutti deebi'an maal jedhee ani akka jette Asteer ani guyyaa 3 fi hojjettoota koo wajjin soomeenan kadhadha mana mootummaa keetti isin Yihuudoonni mana lafa jirtanitti kadhadhaa hin kadhatte ergi kadhatanii booddee wanta ta'e isinitti ergi kadhattee baatee booddee wanta ta'e tokkoon isiniin jedha. Akka jette Asteer lakkoofsa 15 kaaftanii boqonnaa 4 gaafa laaltanii yoo seeraan illee utuu mootiin nama waamin gara mana mootummaa yoo dhaqan kan nama jeessu yoo ta'e du'ullee nan du'arraa kana fire saba koo du'itti murtaa'e oolchuudhaaf ani gara mootummaatti ol gala gara mootichaatti ol galaa jette du'allee yoo ta'e badiisallee yoo ta'e waan barbaadan irratti ta'u saba koo kana oolchuudhaaf maalan godha jettee gara kamitti nan deebi'a jettee gara mootummaatti gara mana mootummaa nan dhaqaa mootichas dhaqee nan gaafadha jette. Ilaa hubadhaa yeroo sana keessatti utuu mootiin nama waamin ofiin mana mootummaa keessa gallaan hin ajjeefamu. Kana beekte Asteer akka jette kadhadheera soomeera yoo inni isa duratti simboo argadhee inni na oolchate ooleetan dhaloota kana oolcha warra du'u itti murtaa'e kana oolcha yoo ammoo na ajjeessate immoo nan du'aa itti. Kana booddee natte yeroo isheen nattu mootichi maal jedhaa uleessa akka jedha guyyaa sadaffaatti Asteer uffata mootummaa uffattee kutaa mana mootichaatti isa gara keessaa lixxe fuullee lafa mootichi taa'u sin dhaabbatte mootichis immoo mana mootummaa keessa teessoo isaarraa fuullee balbala manichaatti hin ta'a ture. Asteer mootiin kutaa manichaa isa gara keessaa sana keessa utuu dhaabbattu mootichi yommuu arge isheenis isa biratti adda argatte. Hallelujah. Adda Asteer argatte waaqayyo siif laatu. Adda Asteer argatte siif laatu hin jedheen. Isa mooticha biratti adda argatte. Mootichis siiqee harka isaa keessa jiru isa warqee irraa hojjetame sana isheettiin qabee isheenis itti dhiyaattee fiixee siiqee sanaa hin qabdee yommus mootichi yaa Asteer mootitti maal siif godhu maalis barbaadda walakkaa mootummaa koo yoo ta'e Yuusiif hin kennama jedheen Asteer immoo deebiftee yaa mootii jaalala kee yoo ta'e har'a nyaachisa an siif qopheessa irratti hamaanii wajjin anaaf argami jetteenii jedha. Amen. Amen. Inni gaafa isheen sodaa guddaadhaan seeraan ala kan isheen deemaa jirtu kun. Seeraan ala deemaa jirti. Waan isheen amma gochaa jirtu kuni waan isheen goote riskii zoonii keessa galaa jirti. Waan isheen gootu kuni riskii qaba ishee ajjeesisa. Du'uu nan du'etti. Garuu kadhatteetti. Waaqayyo maal irra kaa'eera? Simboo irra kaa'eera. Gaafa isheen nattu mootichi ishee argee lafaa kee dhaabbatee siiqee isaa diriirsee maaliif jedha isa duratti adda argatte. Jaallatamuu argatte. Aga'amuu argatte. Ayyaana argatte. Simboo argatte. Amen. Maal feetta? Walakkaa mootummaa koo yoo ta'e siin kenna jedha. Firoota koo waa'ee walakkaa mootummaa koo gaafa jedhamu kuni baay'ee keenyaaf galuu dhiisuu danda'a. Anis baay'een dubbadhu. Mootummaan biyya Keeniyaadha. Mootummaan biyya Keeniyaadha. Lafa mootummaa Itoophiyaadha. Lafa mootummaa Itoophiyaa taakkuu tokko yoo fudhate taakkuu tokko yoo irraa kutate
mootummaa Keeniyaadhaaf mootummaa Itoophiyaa gidduutti balaa guddaatu uumama. Akkuma kana Saawus Sudaanii wajjiniin, akkuma kana Noorth Sudaanii wajjiniin, akkuma kana Jibuutii wajjiniin, Sumaalee wajjiniin, Eerteraa wajjiniin naannoo keenya warra marsanii jiran kana yoo kun isaan takku tokkitti yoo isaan fudhatan rakkoo guddaatu uumama. Nama baay'eetu achirratti dhuma, dhiiga baay'eetu dhangala'a. Dhumaatii guddaatu taasise walakkaa mitiin siniin jedhama. Takku tokko lafa takku tokko yoo mootummaan achas nuti darbe nummoo takku tokko yoo isaanitti dabarre isaanis akkasuma godhunsi. Amma garuu wanti mootichi jedhu kun utuu waan biraan haasa'e maal jedhaani walakkaa mootummaa koo yoo ta'e siin laadhaa jedhe. Ameen. Maal seete ta'e amma na dhagaye waan ta'u sin jira waan ati feetu sii laatama arra. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Barbaachan iddoo sana. Kan isheen achirratti mootummaa sana walakkaa barbaacha dhatte miti. Kan isheen dhatte maaliif dhattu warra itti murtaa'e oolchuudhaaf dhatte. Ergaa tokkoon sii qaba afaan korra dhufeera. Siif immoo waan ati yaadne sii godha Waaqayyo. Waan ati yaadne dorga kee keessa gala. Waan ati yaadne jireenya keessa. Ameen. Kanaatiif hin beeku ergaa kana dudduubaanii Waaqayyo mana keessa ni dhufa. Waan isin yaadne, waan isin hin abjoonne Waaqayyo jireenya keessa irratti gochuu jalqaba. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Meegarraa mitaati waan ani yaadnetu jireenya koo keessatti ta'a jedhameen. Waan ani jireenya koo keessatti ta'a. Ameen. Walakkaa mootummaa kun siira. Waan biraa dhiisni kan salphaadha. Mootummaa barbaada taanaan walakkaa tan sii qooda jedhe. Isheen mootummaadhaaf deemti, poolitikaadhaaf deemti miti isheen oolchuudhaaf deemti. Kanaatiif adda Waaqayyo waan ta'u duratti adda gaafa isinii laatu, jaallatamuu gaafa isinii laatu, waa ittiin hojjetachuu barbaada. Waan sana dudduuba Waaqayyootu jira. Arra Waaqayyo waan jireenya kee irratti godhuu qaba. Isa dudduuba garuu Waaqayyootu jira. Haleluuyaa. Ergin amma kana jedhee akkas jechuudhaan keessaa beekaa kanatti sinbida. Waaqayyo ayyaan simboo Waaqayyo nuu kenne kuni maal nuuf godha? Nuuf immoo dhuunfaa keenyatti maal nuuf godha? Simboon kun dhuunfaatti, ayyaanni kun addi kun dhuunfaatti maal nuuf godha? Akka dhuunfaatti gaafa haasofnu immoo isan isinitti hima. Akka dhuunfaatti maal godha beektu? Waaqayyo sarara keessatti kabajamnu keessa nu galcha. Ameen. Sararati keessatti kabajamtu keessa si galcha. Utuutiin beekin sararati keessatti kabajamtu keessa si galcha. Maal godhee Asteriini Ruutiin maal godhe beektu akka jette sila dubbiseera. Ruut akka jette ka'een nama faana natti tole bira deeme harmii funaannadha. Nama maal na godhe biratti nama natti tole lafadhaan lakkoofsa lammaffaan dubbisa. Gaaf tokko Ruuti boqonnaa lama lakkoofsa lama. Gaaf tokko Ruut isheen biyya Mo'aabii No'aaminiin ka'een lafa maasiin jiru dhaqeen abbaa faana naaf tole. Biraa qarbii boodhaa jette amaatiin ishee dhaqintala koo jetteen Ruut kana irratti baatee gara maasii tokko dhatte warri midhaan haaman biraas qarbii bo'atte akkuma ayyaana isheetii immoo maasiin sun hirmaata bo'ees isa qomoo Ameerik sana ta'e argameedha. Ameen. Ameen. Oofeen abaditti kabajamtutti si geessaa jira Waaqayyo. Ameen. Ameen. Oofeen abaditti kabajamtu. Ameen. Maatiin isheen amma keessatti qarmii funaanuu seente kuni maasii kana keessatti booddee biran keenya torbee ilaallaati. Maasii kana keessatti isheen maal taate beektu haadha manaa taate. Haadha manaa bo'eesiif taate. Gaafa dhatte garuu qarmii funaanuu siraadhaan dhatte hojiidhaan dhatte. Hojjettuu taatee dhatte qansiraadhaan dhatte siin jedhama. Hojii humnaa hojjechuudhaan dhatte siin hin jedhe waan salphaa tokko dhatte hin beeku baduu kee sarara namni qabattee jirta. Ameen. Sana keessatti immoo kabaja guddaatu si argata obboleettii koo. Sarara kana keessatti kabaja guddaa ati yaanne. Ameen.
Kabaja ati nangoonne nangaa jettee kan xiyyaanne namnillee waa'ee keessanaaf yaadeen beeku atillee waa'ee isa keessa sanaaf of yaadeen beektu maatiin kee kanaaf si eeganiin beekani atillee kanaaf of eegdeen beektu hiriyoonni kee lammiin kee warri si beekan sadarkaa kanatti dhufti jedhanii si eeganiin beekani waaqayyo gara sanatti ergii dhagaa si fide amma waan tokko waan namoonni itti afaan qabatan keessa si galcha waaqayyo. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Maasii ati keessatti kabajamtu tokkotu jira. Sarara ati keessatti kabajamtu tokkotu dura kee jira. Amen. Keessatti kabajamtu tokkotu dura kee jira. Biiroo ati keessatti kabajamtu jira. Gaara ati keessatti kabajamtutu jira. Waldaa ati keessatti kabajamtutu jira. Hojii ati keessatti kabajamtutu jira. Gara sanatti oofee gooftaan si keessaa jira. Misraachoo iddoon sun iddoo itti kabajamtuudha. Amen. Namni tokko waan nama dubbatu baay'ee si dhibaa jira keessa kee waan jireenya kee wajjiniin waan ati shakkaa jirtu tokko wajjin wal simatee sitti fakkaataa jira. Akkuma akkati shakkaa jirtu sana waaqayyo sarara tokko si laateera. Sararri kun lafatti itti kabajamtu. Amen. Akka ayyaana keetii oofee keessa galche. Amen. Nanna keenya si oofee keessa sin galcha. Amen. Dhugumana oofee keessa sin galcha. Amen. Hallelujah. Amen. Mee garraanii taati yeroo sadii afur shan irra deddeebi'aati oofee sararan keessatti kabajamu keessa na galcha jedhaati dubbadhaame. Oofee kabajamu keessa galcha. Oofee safaran keessatti kabajamu keessa galcha. Oofee safaran keessatti kabajamu keessa galcha. Oofee safaran keessatti kabajamu keessa galcha. Oofee sararan nan jedhu sinii gara masmarati kabajamtu. Amen. Keessatti kabajamtu keessa si galcha. Amen. Isheen nan kabajama jetteen nan neem iddoo sana kabajaaf hin nan neem isheen. Hallelujah. Amen. Kabajaaf hin nan neem isheen kan siraa hojjechuu dhabdeem nyaatanii buluudhaaf dhabdeem jiraachuudhaaf dhabdeem isheen malee waan akkasii eddeen nan neem. Kana eddeen nan ne waan ati eddeen nanne tokkotu dura kee jira. Amen. Kabajamtu obboleettii koo. Amen. Achumatti. Amen. Amma firoonni kee maatiin kee hiriyoonni kee safuu jedhanii afaan qabatanitti waaqayyo si kabajaan jedhin. Amen. Hallelujah. Amen. Sarara ani yaanne ati yaanne biyyi yaanne lammiin si biyyaanne keessa si galchaadha kana jechaa. Amen. Gaafa manaa baate ishee maaliin baate beektu natti maa gaafa manaa baate maaliin baate qarmii funaanuu dhatte akka jecha ammaatti immoo kan siraa hojjechuudhaaf dhatte hojii humnaa hojjechuudhaaf dhatte malee isheen ulfina dura koo jira haadha manaa bo'ee jan ta'a nama guddaa kanaa wajjin intinaa ta'a gaa'ila akkasiin argadha jettee yaanne akkuma ba'anii buddeen nyaadheen bula jettee baate malee kanatti hin gaadhe akkuma ruutiif hojjete inni siif hojjetu waaqayyo har'a teessoo irraa sii ka'eera. Amen. Yoo namatti ta'e sagaleen kun jireenya keessan irratti ta'e gaaf tokko isintu dhugaa ba'an isiniin jedhe. Amen. Dhuguma raabaadhaaf dhuguma. Amen. Dhugumam taana dhuguma. Amen. Sheelaa baaraa laabaa gaandoo. Hallelujah. Amen. Amen. Dhuguma. Amen. Natti guutaa jedhu dhuguma. Amen. Sararatti keessatti kabajamtu jiraan siin jechaa jira. Amen. Laayinii kana keessaan bahin laayinii kana jabeessii qabadhu laayinii kana ordoo birraa kana be atamma kana booddee barrii kabaja keetii sii ga'eera. Amen. Hallelujah. Amen. Yaa laabaa namaa gaandoorraa laabaa. Amen. 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 Irra si buusa. Amen. Irra si baasas. Amen. Irra si baasaan jedhame. Amen. Sirriittan
amana dhibba garas namni waan nama dubbachaa jiru kuni xaafiin isaasitu tuqaa jiru ammallee waan ati shakkaa jirtu tokko jira inni immoo sirrii irra si baasa waaqayyo. Hallelujah. Itti galteetta. Amen. Amen. Masmarichi masmara keeti. Amen. Amen. Hallelujah. Masmarichi masmara keeti. Amen. Nama gaayaa laaba. Masmarichi masmara keeti. Amen. 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 Kanaafi kana godhe inni lammaffaan harka namaa akka isheen hin eegne hojjettee ofii isheetiin akka isheen of jiraachiftu godhe. Amen. Ilaa kana booddee ofii kee of dandeessaan siin jedhe. Amen. Kaleessa waan nyaatan hin qabu. Amma qarmii yoo biraan hojii humnaa yoo ta'u malee namaaf hojjechuu yoo ta'u malee maal taatee dibeetu hin nyaatti harmee amaatii ishee immoo nyaachifti. Inni ofii qarmii funaantee galti isa funaantee galtu kana maal gooti ofii nyaatti amaatii ishee nyaachifti. Ammaan booddee waan kan keemee harkaa gara afaanii qofan ta'u. Harkaa gara afaanii qofan ta'u jechuudha. Kan iji wadaa afaan yoo himu. Ofii sin jiraatta firoota keessa nama biraa sin jiraachiftaan sin hin jedhu. Amen. Bartiin kun amma maal wajjaa ofii nyaatti amaatii isheen jiraachifti. Kaleensa waan ittiin jiraatan hin qabdu. Bakka waan ittiin jiraattu kana booddee ati qabda. Amen. Amma akka jira amma yeroo lama sadii deebi'aa kana booddee waan ittiin jiraadhu qaba jedhame. Kana booddee waan ittiin jiraadhu qaba. Amen. Akkasin jennee si'a lama sadii deebi'aati kana booddee waan ittiin jiraadhu amma qaba jedhame. Kana booddee waan ittiin jiraadhu amma qaba. Kana booddee waan ittiin jiraadhu amma qaba. Hallelujah. Amen. Akkas godhe kana booddee waan ati ittiin jiraattu waaqayyotu si ilaala. Amen. Waan ati ittiin jiraattu argattaan siin jedheen. Amen. Bakka hin jiraatta amma kana booddee harka qullaan taatu. Amen. Kana booddee harka qullaa ta'uu hin dandeessu. Amen. Erga keessa akka rukutaati warri harkisa yoo jiraatu harka keessa akka rukutaati kana booddee harki koo harka akka kaneessaan ta'u guuteera jedhame. Kana booddee harki koo galeessaan ta'u amma kana guuteera. Hallelujah. Amen. Harki kee duwwaan ta'u hin guuta. Amen. Inni sadaffaani laphee namaa ishee dhaalaate. Amen. Naasifattuu taate. Amen. Isiniin galatoomaa deebi'a. Laphee bo'ee viillaateef naasifattuu taate. Amen. Maal jedhaani lakkoofsa 5 gubbaarratti bo'eezis intalli kun kan eenyuti jedhee naa'oosaa isa warra midhaan haaman kanarratti aboon kennameef hin gaafatee jedha. Naa'ichi immoo warra midhaan haaman sanarratti aboon kennameef deebisee isheen intala ishee naa'omii wajjiniin biyya Mo'aabii dhufte jedhee itti dubbatee jedha. Afaan Amaaraasaa maal jedha beektu ichi qoonjoo yamaan naate. Gama dhufee ishee argu warra bo'eezi Beetelemii dhufe lafti hojiidhaa immoo namichi kun investara guddaadha abbaa qabeenyaa guddaati wanta ta'eef iddoo biraadhaa hojjechiifatu. Biyyi isaa Beetelem warra hojjettoota lafa midhaanii lafa hojii isaatti gaafa dhufeedhu ruuti qarmii funaanti. Lafa qarmii keessatti geedhu namicha isa aboon kennafe manaajara hojii isaati sanaan maal jedhaani ichi qoonjoo yamaan naati. Eenyu bareedduun kun kan eenyuti? Hinnee lapheensa irraa hafuu dadhabeen isin hin jedhu. Argee na'een isin hin jedhamu. Lapheensaa hin butameen jedhamu. Amen. Waaqayyo laphee namaa kennuu caalaa moo'ichi hin jiruun isin hin jedhu. Amen. Kan eenyuti jechuun wanta hoos nagarta. Kan eenyuti jechuun isa maal jechuudha? Qabamtuudhaayi abbaa manaa qabdi qabamteetti kaadhimaa qabdi moo abbaa manaa qabdi immoo kan eenyuti jennaan lakkii abbaa manaa hin qabdu kaadhimaas hin qabdu isheenoo karaa deemti eengaddayyuu obboleettii keenya nu aaminiin biyya Mo'aabii dhufte ormaa ittiin jedhanii itti dubbatan. Amma ammaatti waaqayyo maal godhe beektu ishee kabajuu waan barbaadeefi hojjettoota dura
bareedina isheen dhosse. Quality isheen qabdu kuni bareedinni isheen qabdu kuni hojjetoota warra maasii bo'ees keessa hojjetan ittiin argamne. Dhagaa jirtu. Ni dhagaa. In argamne maaliif kanee maaliif utuu isaanii quality bareedinni ishee kun bifni ishee kun jaratti mul'ateera ta'e jarri gaa'ilaa ishee gaafatu. Isheen immoo diddu yeroo sana keessa akka yaadutti ibsuma ta'e golaa qofa malee manaa qofa malee numa itti heerumtu turte sila. Dhugumaan isiniin jedhama akkanuma gaafate akkanuma yoo argatte itti heerumtu turte. Bakka abbaa manaa maa ta'u malee heerumti maaliif jireenyi ulfaataa dhagaa kana keessaan ittiin baay'attee yaaddi. Inni garuu haleluuyaa. Akka warri namoonni taraan akka ishee ilaalan akka isaan ababbalatan akka isaan fudhatan akka isaan simatan warri ishee booddee jiran akka isaan akkas ta'an hin barbaanne. Waaqayyo hamma ammaatti qualitiin kee dandeettiin kee bareedinni kee gaarummaan kee akka dhokatu kan godhe si balleessuudhaaf si jibbee miti. Iddoon taanetti akka ati kuftu hin barbaanne Waaqayyo. Ameen. Ameen. Naman taane wajjin akka ati kuftu hin barbaanne Waaqayyo. Ameen. Ameen. Waan gaariitti si baasuuf jedhee kana gochaa jiraan jedhee. Ameen. Ameen. Dhagaa jirtu bini waan gaariitti si baasuuf jedhee. Kana booddee ati waan gaariitti baataa misiraachoo. Ameen. Ameen. Dhugumaan si jedhaam fileetti si baasaan sin jedhee. Ameen. Isa nama jedhee beekal meena dhagaa firoota utuu amma Aster Ruuti kutaa kana keessatti amma utuma nama biyya ormaati heerumtee dubartii galteedha. Heerumtee abbaan manaa ishee irraa du'e dubartii heerumtee abbaan manaa ishee irraa du'eedha. Darbee immoo dubartii ormaati. Warri Israa'el immoo warra Mo'aabiin hin fuudhan. Mo'aab immoo gubaa'ee Israa'elitti hin makamin jedhamee caafamee jira. Seerri akkasii jira. Kanaaf amma eenyuyyuutu gaafate hin diddiiree Ruuti hin diddiiree magaalaaf hin diddiiree maalaan abbaan manaa irraa du'e kunuu dinqiidhatti. Waardiyaa yoo gaafate hin diddu namni mana qulqulleessu yoo gaafate hin diddu akkuma kana immoo namni mana galmee hojjetu yoo gaafate hin diddu eenyu yoo ishee gaafate hin diddu isheen maaliif inni kunuu argameeraa itti Waaqayyo garaa ishee waan argeefi akka jara biratti bareedinni isheen argamne godhe. Maaliif barbaade kaabeetu Waaqayyo kootaadhaaf kaa'e. Isa caaluuf kaa'e. Koleetti gosa caaluuf si qopheessaa jira Waaqayyo. Ameen. Isa caaluuf si eegaa jira Waaqayyo. Ameen. Gaa'ela qofarra fudhatinaa karaa baay'eerra yaada. Isa caalutu dura kee jira. Isaaf si eegaa jira. Isaaf si qopheessaa jira. Waan caalu kanatti baata wanta ta'eef akka kanatti akkas yaaddan nan barbaada. Ameen. Ameen. Hinneedha hinnaa sifatti eeyuu kun jedhe dhaabbachuu dadhabe. Haleluuyaa. Ameen. Hinnaa sifatta kana booddee. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Hinnaa sifattaan jedhe hinnaa sifatta kana booddee. Ameen. Ameen. Kanaaf naa sifatta hinnaa sifatta kana booddee naa sifachuu jalqabda. Eeyuu kun jedhe namoonni sinaa innaan kanaatiif laphee namaa isheedhaa kenne. Qabxii 3 4 kanataan see waa Waaqayyo hojjetu yeroo biraan dubbadha. Akkuma sila isiniin jedhee anamma jaalalli keessaniif jaalalli gooftaadhaaf jaalalli keessa waan na dirqisiiseef hamma kan hundumaa dubbadhe malee dadhabee hin jira. Garuu sagalee kana Waaqayyo jireenya keessatti waan guddaa hojjeta. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Waaqayyo waan gaarii tokkoof si qopheesseera. Ameen. Ameen. Nageenya irra deebila Waaqayyo waan gaarii tokkoof si qopheesseera. Ameen. Amma irraa dhimmi kee kan hin milkoomne kan hin xumuramne Waaqayyo si jibbee utuu hin taane waan gaarii tokkotu booddee jira kanaaf si qopheessee jiraan jedhe. Ameen. Iddoon taanetti akka kuftu hin barbaanne haala hin taane keessatti akka kuftu hin barbaanne nama hin taane wajjin akka kuftu hin barbaanne hojii hin taane irratti akka kuftu hin barbaanne kanaaf si dhoksee akkasi godhee si rakkisee si joorsaa jira malee wanti caalu wanti guddaa wanti jabaan wanta ati neenneef namni itti si neenne tokko dura kee jiraan jedhe. Ameen. Hallelujah. Dhuguma hallelujah. Dhuguma amanila akkasii irratti ta'an siin jedhe. Ameen. 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 Wayyu tokkoof Waaqayyo si qopheessee jira buleettii kun. Ameen. Ameen. Waan wayyu tokko waan wayyu tokko. Ameen. Ameen. Hallelujah. Ameen. Hallelujah. Kanaaf
أنا كنت ما جبابان سيقول الروان براسين كردو إن كرنا أركا كيس لما نقرأ واقع يطول كاساتي إن كرنا سنين كرداتي يا واقع يقوفتا أكسا قلي كيكنا نمون نكون واو يوف كان قبانا تان آمين وانت ويوسانا أرقتو آمين وانت جالو سانا أرقتو آمين وانت الفنا قبيسة سانا أرقتو آمين أركي كي جبا سانا رتتو آمين هاللويا آمين لبنا موتاي ساني لات آمين وبوليتين كو ناسفتو آمين وبوليس ناسفتو آمين سيمبولا دوف آمين سرر الفنا كيسة سانجلك آمين سرر الفنا كيسة سانجلك آمين وبوليتين كو سرر الفنا كيسة قلتو آمين دوف سيا قلتو آمين أما كانوا كفتن يوجراتنا فيا آمين فيا مكا يسوسين آمين فيا مكا يسوسين آمين فيا مكا يسوسين آمين جروب جرينيا ملكاي آمين مكا غوفتا يسوسين آمين Amen. وبلوتكو أكو من سلسلين جدي يروبران إسن تجاجلا جاللا غوفتا دي جاللا كيسرين جدي آتيرا دتبيرا jabaadha wala garraa deebee sagalee kana siniin fidha waan gurguddaa sadii dubbadhee gaafa dhumaa siniin kadhadha walii wajjin jirra akkan isin jaalladhu isinuu beektuu jedha obboleessi keenya Doobii Dookter Gammachiis Dastaa akkan isin jaalladhu isinuu beektuu jedha ani immoo waan tokko isiniin jedha akkan isin jaalladhu namatti hin himinaati isinan jaalladha ishii naasifadhaa eebbifamaa. Eebbifamaa Paaster hundumti keessanii mootiin isin eeyyamameera waan ta'eef eebbisaa. Eebbifamaa barnaa Biyya bara keessan jireenya keessan facaalaa dabalii Waaqayyo isin haa eebbisu ulfaadhaa rabbii guddaadhaan tajaajilaa jiranii ulfaadhaa kallattiidhuma namni dhugaa baatii qabu yoo jiraate dhugaa baatii kenninee sagantaa nutti waan darbinuu fi dhugaa baatii namni qabu ammas eeyyamameera waan ta'eef garuu warri qarshii qargootan eegee qabdu kana totti isin cufattanii gaariidha. Yeroo hundumaa irra deddeebinee waan kana isinitti himuu hin qabnu. Ofiin beekaa ta'a. Handaaqqoon waa beetti nama miti. Handaaqqoon bineelda muuxannoon kun waa beetti jedhee yaada. Isin immoo namoota gurguddoodha. Kanaaf wal dhaga'uun gaariidha. Namni yoo wal dhageenyati waaqa dhaga'uu dandeenya. Macaafni qulqulluun akkuma jedhu waan ta'eef. Namni dhugaa baatii qabu. Akkuma barreessaa turtanii karaa keessaa dhugaa baatiin hin fudhatamu jennee isinitti himneerra. Dhugaa baatii keessaan achumaan tokkicha nam tokko lamarraa dhugaa baatii keessan fudhannee akka darbinuufiti namni kun naa ta'eera jedhu amma siin eeyyamameera waan ta'eef isaatiin kun isaatii dhugaa baatii. Namni dhugaa baatii qabu dafaaqa. Yeroo hin qabnu waan ta'eef baay'een keessan qabdu garuu hin sodaatinaati dhugaa baatii namni ilaa dhugaa baatiin wanta dhugaa baanuuf beekuun dirqama keenyadha wanti isin beekuun irra jiraattan maaliif waaqayyotu barbaada dhugaa baatiin kan waaqayyooti yoo dhugaa baane fayyina keenya eebba keenyatu itti fufa isa kana dhala dhugaa baatiin kan inni fidee dhufu. Yoo amanamne aliifiti hojii waaqayyo hojjete kanaaf yoo amanamne waaqayyo jaalladha jirtu garuu otoo dhugaa baatanii ani ba'uu dandeesse nama lama qofa yookiin nama sadii kana duwwaadha isinitti meera eeshit naaf laattani eeyyee tole duraan dursee carraa kana sanuuf laate waaqayyoof galannaa ta'u. Ameen.
Tan Sudan torbe Okay. Tokkichi. Kut andaa qoggale ijoollee kuteedhaa mee maalu? Kuteedhaa warra sagaleen nagaa'eera. Kuteedhaa. Ifadhaa. Maali? Eeshi itti fufi. torbe kamisa darbeeti ergaa naa dabarsitanis marratti laayina kanarratti jechuudha. Eeshi. Wantichi yeroo dheeraa kan irra turedha jeste abjuudhaanii deebee immoo yeroo ni kadhannaa karadhuudha afurri kun na rakkisa jedhee asumarratti dubbadheen ture. Eeshi. Erga gaafas ergaan kun naa darbee naaf kadhatameeti waaqayyo galatuu irra banagaan rafaa yaanni sunis narraa cabeera kanuma dhugaa jedhu barbaada. Okay, dura warra du'an fadhuufaa irrifneen jiru waan akkas akkasiidha. Jesti dura na rakkisa ture afurri kun kan gaa qalbii namaatti qabe miti yeroo baay'ee waa tokko kan nama rakkisu. Qalbii duwwaa miti nama lolti. Qalbii duwwaa ton taane. Kanadhaa deebee yeroo kadhannaa fi kadhannaatti kaanu mataasaa jesti ifumaa ifattidha kan natti dhufu ture. Guyyaa mayyoo jechuudha. Halkan yoo ton taane guyyaadhumayyuu. Yaa na rakkisa ture dhuguma baay'ee ofirraas nan lolaa maala san jedhaa garuu erga gaafa sanaadhaa waaqayyo galatu irriba narrafaa abjuu amaas hin qabu galanni fulfinni waaqayyo isa hundumaa danda'uuf haa ta'u kanaaf nu waaqayyoon galateeffachuu barbaade isinis waaqayyoon naa galateeffatu. Beeta. Waaqayyo sittin deebiin bara baraan sirraa haa fagaatu nagaan kee waa ta'u hundumti keessa waaqayyoon galateeffadhaafi. Kun waan salphaa miti. Kun fayyina marfee waraannatanii namarraan deemu. Kun akkuma isin beektanii waanuma ifataniis badaa namarraan deemu. Yoo waaqayyomti nama gargaare malee. Namichi tokko yoo akka jedhe ishee kanarratti waan tokko isin dabala. Ilma isaatu gamsiisaadha. Ilma isaatu gamsiisaa waan ta'eef jaarsoluma kee in kabala yoo barbaade waanuma barbaade godha fakkaata. Jaarsatu kana makaanii mana isaanii buleeni gaaf tokko waaqayyoon kadhatu naan waaqayyoodhan waaqayyo seexanallee bayyesuutti yoo jedhan namarraa fa'a gurbitti galati waan narraa fa'a jedhanii kadhatan. Rakkisaadha. Isa akkatti nama lolu kana baay'ee rakkisaadha. Yoo waaqayyoomti nama gargaare malee akka golfinu kana miti. Baay'ee rakkisaadha. Waaqayyo si gargaare nama tokkorraa fudhannee adda bira. Adda bira dhugaa batee adda biraa hin qabdanii? Qabaan. Ifuufi kanaan erga qabaatte nama lama sadii coofaarraa fudhanna. Qabaan. Yaa ulfaatu guyyaa tokko. Eenyutti itti fufi ka itti fufi. Jajjabeessaadha kanootaa lafa isaan jiranii. Dhokatu fakkaata gidduutti hin sodaatu fakkaata. Iddoo mijataa jiru kanaaf jedhee ta'uun. Itti fufi kamaarre itti fufi maal abbaasaa dubbii nama dhawwaare. Dubbiirree nama garuu guyyaa tokko dhufee guyyaa lammaffaarratti yeroo isin kadhachaa jirtan morma koo na dhukkubate. Okay, shaggeedhaa shawwee leellisoo ishee jirudha. Nagaamu sagaleen kee haasaa jirta yoo ta'e. Shaggee leellisoodhaati isheen dhugaa ba'aa jirtu. Shawu erfoon irraa baasi kaasitu nu jeeqaa jira. Lakki erfoon irra sin jiru. Okay, anoon daakuu mana seenan see jedheesh itti fufi. Ishi jedhe. Wanda haari guyyaa tokko dhufee guyyaa lammaffaarratti yeroo isin kadhachaa jirtan seenee oduun dhaggeeffachaa yeroo morma koo na dhukkuba ture. Achi booda kadhatti namni dhukkubsattu amma sa'aatii kanatti fayyi jettanii akkasuma dhufee morma kiyyarra naa bu'ee akka abiddaa wayii na bu'ee.
fayyadan akka biddaa wayii irra siibu. Hoggasuma akka abidda ta'eetu dhufee irratti na bu'e achi booda na gubuu jalqabee sana nyaachuu jalqabe yeroo dhumu achi ergisanii hanga ammaatitti numu na guba ture torbee irraas immoo deebitanii as qabaa warri harka keechan akkana qabaadha warri sin dhukkubu wanti dibata barbaadan jettanii turtanii. Achi booda bakka amantiidhumaan nan godhe ture ammas fuudhee harka kootirran godhe garaa sana dhukkuba ture garaa kiyyarra sanan godhadha. Achi booda bakka mana keessaa dhumeera maqaa waaqayyoo ulfaatu garaa kiyyaas immoo nama garaa sin bokonsu yeroo tokko sin bokostaa yeroo tokko sin nama jettanii garaan kiyyaas immoo mata mormi kiyyaas immoo akkasuma na dhiita'a. Yeroo na dhiita'a yeroo narra gadi gala. Amma waaqayyo galanni haa ta'u kun hundumtu naanna dhiiseera. Maaliif mana kiimii hidhatteettaa qoricha fudhatteettaa? Eeyyee dhugaa qoricha fudhadheera ani hundumattuu. Maal siin jedhame si marammarree? Asxatii yaamuna jedhaniitu qoricha natti kennan yaani dhibee baay'ee rakkoon qaba ture. Maaloo itti maqaansaa? Maaloo? Asxatii afaanaan jedhaa turanii garuu morma kanaan kiniinii itti nyaachaa ture. Okay. Eshi isaan booddee furmaata siin arganna. Ammam sirra tureera yeroo kun sirratti dintalaadha waggaa moo hojii meeqa moo ammam sirra ture ture? Dhibee mormaa kun garuu xiqqoo daa'imuma kiyyatti na jalqabe ture garuu amma naannoo ergaan qoricha fudhachuutti jalqabe naannoo waggaa torba sajjaama mana hin ta'a bakka tureera narra. Qorichatti fudhadhee dadhabnaan itti dhiisee ergasanii immoo leemoonidhaa fi damma fayyadama ture. Achiisa bakka naannisee hundumaayyuu naannisee gara waaqayyotti deebi'ee waaqayyo immoo galanni haa ta'u kun na argee amma narraa dhume erga torbee irraati sumaayyuu akka guddaatti keessaa na nyaatee na gubee bakka narraa dhiisee garaa subirraa hin dhabe. Erga gaafsanaati gaafa si kadhatamu gama bayyasisi medhamuti sirra bu'ee si gubee gaafa torban lammaffaa immoo harka keessan as qaba jennaan harka kee qabdee gaafa ati qabdu kaasee immoo wanti kun sirraa akka sirraa bade garaan inni si dhiita'us inni si bokosus inni dhiita'us hin jiru. Hundumtu hin jiru erga torbee irraa akkasitti kadhatamee akkasii. Si kadhatamee ani hundumatti harka keechan akkana qabaddaadha warri mul'ata barbaaddanis warri dibata barbaaddanis warri dhukkuba qabdanis harka keechan akkana qabaa irratti asinii kadhadha jettanii achi booda anis harka koo achi qabee amantiidhaan hundumarrattuu naaf haa ta'u jedhee nan godhee harka kiyyaa qaama koo bakka na dhukkubu hundumarratti nan godhadhee mul'ataafis naa ta'u jedhee angaruu mul'aticha sanis argeera hunduma isaati irratti hin kadhadhe waan ta'eef ani addan baafanni gaa mul'atichaa. Okay, addam baafannee adda siifaa ba'u amma booddeetti siifaa waaqayyoon galateeffadhaa egaa dhageessaniittu wanta kana caalaa barbaachisu hin jiru waaqayyoo baraaf jireenya ishee eebbisu ulfaadhuu si eebbisu fayyinni kee kan bara baraa siif haa ta'u ammayyuu wanta biraafuu mala si bira citeefuu waaqayyoo ammaa kaasee immoo har'a yeroo kanaa kaasee immoo waan kutee si bira hambisutu jira. Waan adda sirraa jira abjuutti nama fakkaate sitti dhufaa wantoota garaagaraa dhufeetu si lola waan akkasii fide si lola. Naani baay'eedha kan bichaa miti garuu iddoo biraatti fayyaan jira waan ta'eef malee ani as keessatti kan ta'edha malee dhibee baay'ee waaqayyo waan baay'ee naaf godheani. Na dhuga boonsa hojii waaqayyoo himuu irratti yoo ta'e kana bichaa miti luka foorree baay'ee na dhukkubaa ture biraaneen as keessa yoo ta'e naaf kadhattee ijoollee baay'ee naaf kadhatanii waaqayyo galannaa ta'u fayyaa. Amma fayyitee tomtu hin jiru. Fayyee jira eeyyee fayyaa amma fayyaa. Waaqayyoon galateeffadhaa fi waaqayyo fayyina kee kan bara baraa siif haa godhu amma immoo har'aa kaasee immoo abjuu keetiin si lolu lama fakkaatee. Halkanii guyyaatti boqonnaa kan si dhowwatu sanatti sirraa geggeessa waaqayyoodhaan galateeffadhu waaqayyoo bara baraan ulfaatu wanti kana caale hin barbaachisu hin jiru wanti sagantaan kun inni jalqabaan akka namni itti gargaaramu akka obboloonni keenya itti fayyanidha wanta adda biraan tokko hin jiru waaqayyo fayyina keessiif haa jabeessu tokkicha dabalannu tokkicha namni lama sadii hunaa bilbiltanii tos keessa hin jirtanii
gaafa paastarriif televiziyoonii kadhatan wanti hojii deemtan immoo as keessa jirtu moo mee jarjarri kun dhugaatii hin qabdanii namni dhugaatii qabu nam tokko duwwaaf carraa laan amma kanaan booda yeroo hin qabnu waan ta'eef. Namni dhugaatii qabu hin jiru. Nama dabra jirta dafika daf biyaans yoo xinnaatee nama 8 oltu jirtu. Amma waaqayyoodhaaf amanamaati waan gootan waaqayyo akka ta'e hin dagatiinaa. Yoo diddan immoo beettu akkana dura dhageessanitti mucaa tokko waan isheen jette. An dhugaa baatii hin baatu yoo dhugaa baatiin hin baatu ta'e jennaan ani sodaannaani bakka asii deebi'ee naan jedhee. Gaaf sanaa kaasee natti deebi'eetti. Egaa gaafa deebi'u kaa'ee immoo namni isin kadhatu hin jiru. Beektumi dhugaa baatiin ofiisaa iyyuu lallaba waan ta'eedhaaf. Dhugaa baatiin mataan isaa siin isin fayyisaa namas keessa jiru isin fayyisa. Kana dagatiin. Hin qabnu nuyi nama deddeebinee hin kadhannu. Yoo wanta ila garaa sin nyaatu waan waaqayyo isinii godhe dhosiina. Ulfina waaqayyo dhosuudha. Hojii harka waaqayyo dhosuudha. Guddummaa waaqayyo dhosuudha namni dhugaa baatiin yoomiyyuu taana. Kana hin dagatiin asin. Nama waaqayyo fayyisee nama waaqayyo abjuu isaa tooratti deebisee nama waaqayyo balbala itti banee nama waaqayyo nama godhee dhoksu kuni inni nama akkamiiti yoo jettan nama waaqayyoodhaan tuffatu yookiin immoo guddummaa harka waaqayyo dhoksu nama barbaadu inni dhokatu inni garuu nama akkasiiti. Namni akkasii immoo gaan hin beeku. Waaqa fuuldurattis fudhatamaa miti. Nama fuuldurattis fudhatamaa miti. Ani hin jedha. Baay'een garee. Eeshi dhugaa bayka maal innoo mootii irra hin jiru eeshi dhugaa bayka dafi. Tolee nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Yanniifis dhuga ba'umsi kee jechuudha guyyaa kamisaati. Faayaan dhagamaa miti. Yani guyyaa kamisaa lukootiin na dhufa jechuudha. Maa itti? Lukaatu na dhukkuba. Lukaatu si dhukkuba. Eeyyan. Eeshi. Kadhannaa keessatti kadhatamee ka'ee kolfaa ka dhukkubsatanii hin fayyitu warroota dhukkubsatanii hin fayyuu. Akkasuma ayyaana qulqulluu kun argattu kolfaa jedhan yeroo sanii. Eeshi eenyu isaan kam? Kamisuudha guyyaa kamisa. Guyyaa kamisa eeshi eenyudha isaan kolfaa jedhan. Akkasuma lammaffaa kolfineeyyuu rooni kolfuu ani gina achi keessan baay'ee tokko hin fayya jechuudha. Guyyanii bakka lutti kiyya hoggaa jedhu waatu ganna waraanee lammaffaa hoggaa laalee jedhu bilisaadha. Ani galanneemu. Gaaf sana na yaadadha torban lama waan akkasii ture egaa xinnoo nan qannase fakkaata malee anuu fakkaata nan gurraachee ilaata dur faranjiin ture amma xinnoo gurraachee. Amma dur faranjiin ture na gargaare gaamaa miti tokko. Eeshi haa ta'u. In kolfite egaa laala warri kolfa kana baay'ee wanta kolfa kana wal qabate nama kudha wayii ta'eera namni dhugaa bahe nama hedduudha namni dhugaa naafaa jiru. Amma nam tokko waaqayyo amma milikkituma akkasiin fayyadamaa jedhagaa beektu asirratti yookiin kolfa'eedha yookiin waanuma tokkoon inni amma sin gargaaraa jedha milikkita nuu kenna waaqayyo. Milikkiti sanafi amantiidhaaniti nam tokko eessi amma hin fayyitu gaa'eedhaanis. Kolfa miti boo'icha miti waan taasisan dhugumatti jedhama. Jedhee mati. Waan irra dhaggeeffadha waaqayyo adiraashaa namaa kenna. Adiraashaa miikutta fakkeenya tokko isin fudhadha. Namitti jaamtuu san nama jaama sana Yohaannis boqonnaa 9 Yesuus maal jedheen? Na fayyise nan fayyuu barbaaddaa jedheen ennaan oqqee hancufa lafa tufeetu ija isaatti dibeedha. Achitti banamee iji namichichaa sun. Achitti banamee miti meenaa deebisaa. Achitti banamne maajoors achitti laga SIILO'AMitti dhaqi gaddooti isa kana jechuudha maqaa sagantaa keenya.
SIILO'AMitti dhaqee dhiqadhu. SIILO'AM jechuun isa ergame jechuudha nama jamni gulgulluun. Namitti hin gaafa dhottee laga SIILO'AMitti dhiqattuuti iji ishii baname. Ganaa laga kiiloomeetira 50 deemte ta'e 30 deemte ta'e beeku isa kana gaafas darri talbiifatu beeku. Kudhan deemte ta'e annaan galu garuu maa Yesuusinti kun maadha maasamu silaan danda'u achuma sanatti iddoo sanatti ija ishii baneef hin deemu. Fayyinni kallattii ittiin keessa darbamuu qaba. Cal jedhameen fayyamu. Cal jedhameen akkuma diingataa wayii akkuma raafuu gabaadha bitatanii wayii dinnicha wayii miti. Bakka Yesuus maal jedha beektaa yeroo baay'ee isa na fayyisi gaafa namni ittiin jedhu Yesuus immoo akka fayyitu barbaaddaa jennaan akka amantii keessiif haa ta'u gaadhaan yeroo baay'ee isa Waaqayyo maal ilaala beektu siin amantii nama keessa jiru ilaala qophii namaa ilaala fayyisuu danda'u. እግዚአብሔር የግዳጅ አምላክ አይደለም እኮ የፍቅር አምላክ በቃ ቶሎ የወጀተኔ ደማለ ግዲዳን ቀበሲ ፈይዘንጆ ግዲዳን ለለ ኩላሊቴ ከከሳን ቆራት ዲውደንጆ እንጀሮ ዋቀይ ኑቱ የሮተ ቆተኮ ኑቱ ሞክሩ ይወርባደ ማለ እንጀሮ ዋቀይ እንደው ዋን ጋራና ማላም ነው ጋፈነምኒ ጢጳቱ ጋር ጋፈነምኒ ባየንተና አይዶቲ ኑቱ ከሳ ፉዱ በርባድ ኑቱ ከሳ ፉዴ ደርበቱ በርባዳ ማለ Waaqayyo waan akkasii waan akkasii dirqama hin qabu waan dirqama nam fayye jettee nam kolfe jettee dhageessanii dhuga nam kolfe harkirraan kaa'amne waraansi sun miila koo keessa na badi jettee ilaalee jennaa wantoon jiru egaa akkuma kan kana fakkaatu baay'eetu jiru eeshi ammas itti hafuuf tokko eeshi gawaadeen fayyina waan matande nosiin kamala nama waaqayyo algarraa kaasee hedduu qabna maal nama baay'ee waaqayyo kun ol qabee teessise baay'ee qabna amma danda'amtanitti immoo baatanii galuu warri barbaadan baatanii galiin hawaatiin jiruu mirra jira namni siin galchu hin jiru daaqoniin sagantaarra jiru akka hirmaadhaa jiru isaanis namni siin galchu hin jiru irraa kan wataa jechuudha achumaan galaa yoo baatan achumar eeshi injiru namni keessa isaatti dhaataa jiru dhugaa injiru dhugaadhaa kun akkee jira dhugaa maarre eeshi itti fufaa akka namni dhugaa baatti qabu injiru Anika. Itti fufi malo warra qaban barbaan. Itti fufi obboleettiif. Eenyuraan ani qaba kan jedhu kun. Ani qaban $. Eesh itti fufi ka $. Nagaa waaqayyo siif baay'eetu. Ameen. Tole dhugaa ba'umsi koos torbee darbee paaster Naffalfa yeroo warreen isin dhukkubu jedhanii kadhataa turan torbee darbee jechuudha guyyaa kamisaa. Eeyyee. Guyyaa sana yeroo isaan kadhatanitti ani immoo ilkaan baay'ee tokko na dhukkuba ture kan nyaatamu isin dhukkuba na dhukkuba. Ilkaantu si dhukkuba ture. Eeyyee. Eeshi. Yeroo sanatti yeroo mammaatii bira jirutti mullee soogidda faatti godhadhu panaadolii fudhadhu jedhanii waan baay'ee naalaatu duruu faayidaa mana arganne. Waannoo badaa miti. Eeshi meeri. Shee mazoon shee. Isa booddee yeroo isaan kadhatan sanatti iddoo si dhukkubu harka keessaniin qabadhaa jedhu turan. Baay'ee kadhatanii afur qulqulluun hundaan dhufee oddoo sin dhukkuba qabadhaadha. Yeroo sanatti ani afaan kokkuma jirutti harka koo guutuudhaan akkasitti dhukkaansee qabadhu yeroo sana tokko na dhukkifatee hundi isaa akka jedhutti zuuriyaan isaa na dhiiseetti qalfaan. Abeet. Irraa geessanii gaafa torban har'a paaster Niftaalem nu kadhatanii
lafa qaba jennaani ilkaan immoo baay'ee gadeedha. Ilkaan waan isheen nama gootu anaanoo boloto ijoollee boloto tokko naqabe malee bar tokko anaanoo gara makiinaatti na fiisiteedha. Dhuguma sin jedhu baay'ee gadeedha wanti ittiin ilkaan gadeedha. Ilkaan gadeedha fooqii irraa nama buufti imtinaa malee darajaa malee nama buufti warri beektan beektu kaa gadeedha. Na ilkaan qonnaa nama allaattu ashaboodhaanis badaa qorichaanis yooma waaqayyo sin gargaareema yooma waaqayyo sin irraa fute malee. Isaan booddee gaafan qabuutti dhageessaniif achumaan tokko dhaatee mati hundi isaa narraa badeetti otoo tokko illee beekte tokko hundi isaa jettee hundi isaa. Abeet warri ilkaan sin dhukkuma abdiin jira. Elameen hin jedhu. Abdiin jiran jedhee mas jira daawwaa isaa jiraam jedhana suuqiidhaan argu. Yeroo isaan ashabootti godhadhu siin jedhanii doolaal. Ashaboo kan itti godhadhu gaafa siin jedhanii itti godhatta garuu. Omaa tokko gaafa furmaataa hin qabu fakkaata. Deemti itti fakkaata. Toluu deebiste isheen gaariidha dhuguma siin jedha. Omaa tokko furmaata hin qabu. Egaa gaafa paastariin kadhatan garuu tokkichuma narraa kutee badeette. Bara sittiin deebi'i. Mee paastariin eebbisa waaqayyo sinaa eebbisoodhaani. Waaqayyo sinaa eebbisu. Yesus Kiristoos. Eebba samiirraa eebbifama. Eebbifamaa waaqayyo sinaa eebbisu barri keessan eebbifamu fayyummaan keessan immoo itti hafuuf. Eeshi amma kallattiidhumaan ambira eesh tokko nam tokkotti misijii barreessaa jira fakkaata. Injiruu amma dhugumaa dhugaadha. Injiruu dhugaadha. Itti fufi qamaan. Jiraan dursee waaqayyo yeroo kana waan nu kenneef sa'aatii kana maqaan isaa eebbifamu. Ameen. Ani torbee har'aa jechuudha bakka qaamni koo guyyaa hojjechaa tumaan oolan egaa uumanii iddoo boqonnaa kootiyyoon ga'ee na nyaataa qinqinumatu natti nama. Rifeensi mataa kootii amma narraa buqqootti na nyaata harka lamaanii nana fooqa. Halkan boqonnaa sirumaan argadhu. Torban irraa ammoo yeroo kadhatan nu kadhatanii sana booda bakka kadhannoo isaanii saniin amiin jedhee na fudhadhe. Okay, yeroo paastarniif taalemeen sini kadhatan yeroo isaan kadhatan. Eeshi. Ergasii nama fayyee waaqamni kiyyee nama madaa'ee rifeensi mataa kootii narraa buqqa'uudhaaf ka'e. Erga sa'aatii saniitiin jalqabee waaqayyoof galanni yaa ta'u waaqayyoon naa galateeffadhaadha. Qoy waan tokko si gaafadha. Ilaamee maaliif mana qorichaan faannanneeti? Hin dhaqne. Maaliif? Maaqbisti amma sirraa numutti barbaadde egaa shurrubbaanu sila cimaadha. Baay'ee gadheedhaaf yoo isin irraa tokko isin irraa buqqaanan boottanii duutu. Jaarsan narraa fitaa itti lafa makaatanii gaafa xinnoo isin irraa mataan isin irraa buqqa'u. Ilaafi mataa kun irraa dhufe. Bak eeshi ati garuu mana kee nannee eeshi sirraachee amma si madaa'utti ga'e. Guyyaa nagamaanan ola homaanan dhukkubu fayyaa kooti. Halkan makalattee halkan bakka boqonnaa kootii yeroon ga'e bakka boqonnaan argadhu bakka uffata koo muluun na nyaata bakka maal jedhee tanan hima bakka namuma bakka qoreen irratti namni jechuun hin danda'amu. Si waraanaa si nyaata abiddum eeshi amma meeshaa ture wanti kun. Naannoo torbee lama. Namni torbee lama bakka galgala si faana. Guyyaa dhimma kee hin qabu mataa si madeessa mataa kana sirraa harcaas. Si waraan. Okay. Ergaan si ni qaba. Ergaan naa dhufe. Harki keessan kaasa ergaan si ni qaba. Galgala guyyaa nagaa taatanii halkan kan sinitti galu. Har'a yeroo kana kaasee maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isin bira kana haafa yaa ta'u. Ila ishee kana dirra isin beeka. Dhuguma isin hin jedhamu. Hafuura hamaadha wanti kun. Hafuura hamaa. Dhuguma isin hin jedhamu. Hafuura qulqulluu miti isheen galgala nama loltu hafuura hamaadha. Ilala guyyaa nagaa ooltanii dhukkubnis lollis wanti hundumtu galgala kan sinfaanaa galu.
Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin simbiraa kanaaf haa ta'u. Amen. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin simbiraa kanaaf haa ta'u maqaa Yesuus Kiristoos. Amma arga gaafsanaati obboleettii ko humtu jiru. Sinoosisuu sirraa sanarcha'uu siisin madaa isin badee torban irraatti kaasee nagaa. Aduma galgalumana kada sanii jalqabee nagaan rafee bulee bakka fayyuma kootan ta'e homtuun irra hin jiru waaqayyoof galannaa ta'u. Malo galateeffatanii fire malo galateeffatanii. Malo pastor nuuf kalem no ebbisa ga no ebbisa dhugaa no ebbisa malo waaqayyo Caalaa jiraadhaa tajaajilaa jecha keessan Fayyummaan duukaa waaqayyo dhaabatu gaba keessan duukaa waaqayyo dhaabatu isa isiniin dubbate hojjetee sinaa gammachiisu eebbifamaa. dadhabbii guddaadhaan dhufanii nu tajaajilaa jiru ilaa dadhabbii salphaa miti akkaataa dadhabbii hamaadhaan dhufanii nu tajaajilaa